isinitti himaa faayidaa ilaasa. Shawaa lixaanaa gindabaratitti waraanni murna bilxiginnaatiin bobbaafamu itti fufiinsaan qe'ee jiraattootaa barbadeessaa jiraachuun hime. Miseensa maatii 18 ol yeroo ammaa kana baqatanii mana jireenyaa dhabuudhaan daggala keessa jiraachuu kan himan qonnaan bulaan Oromoo manni isaa duraa gubate. Qe'een qananii jiraachaa turte hadiyoomtee diigamuu isheetiif miila isaan cabuu miira gaddaatiin OMN itti manee jiru gabaasa qindaa'ee Mohaammed Fantaalletu dubbisa. Ukuran ada saddeet bara 2014 ganda gaagoo soleechi malkan qixxee toora sa'aatii torba keessa mooran mana jireenyaa isaanii humna poolisii addaa Oromiyaa fi milishaatiin marfamee buluun garma sa'aatii sadiitti mooran isaanii boombiidhaan haleelamee manneen jireenyaa fi dallaaloonii dabalatee qabeenyi jiraattotaa barbadeeffamuusaa obbo Badhaadhaa Gabbisaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Halkan yeroo manni isaanii humnoota mootummaatiin marfamu sokoksaa fi sagaleen sochii naannoo mana kiyyarraa dhagahamus haalli nageenyaa naannoo keenyaa waan sodaachisaa ta'eef namni gadi bahuuf yaaleen turre jedhu obbo Badhaadhaan. Mooraa guddaa barbadeeffame kana keessa miseensi maatii 20 ta'an kan waliin jiraatan yoo ta'u manni jireenyaa adda addaa lamaa fi dallaalloonii fi gombisaa midhaanii akkasumas qabeenyaan callaa kan biraa akka ture ibsanii jiru. Taateen kun nurratti raawwata jennee homaayyuu shakkii waan hin qabneef akkuma yeroo kaanii lafti nagaadha jennee waaqa kadhachuun gara hirriibatti deemne jechuun haala kibxata galgala ture yaadachuun ganama gaafa hirriibaa kaan gurraa fi ijji keenyam dhukaasa gurguddaa fi ibidda laboobaa argite jedhu. Poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan baay'ina guddaa qaban halkan sanaan gara ganda gaagoo solee dhufuun mana jireenyaa kiyya marsuu isaanii malee isa dura keekkachiifnu yookaan dhaamsi ana dhaqqabe homtuun turre jechuun gandicha keessaa taateen akka kana isaan qofarratti raawwachuu himu. Mana kota kan marsanii galma mootaati sadiitti mana bobu'an. Keessaa saati sadiitti ala keessaa saati torbatti walitti naanna'anii galma keessaa saati sadiitti manitti bu'an. Mooraa keessa wanti jirwani tokko damee qorqorroo lukkee 70 olii midhaan xaafii adiin kuntaala 30 mitiingaan kuntaala 15. Egaa akka jaarma jirraa uummanni nu gargaaree bishaan waan ittiin gudduusanidha. Wanta nyaannu hin qabnu. Kanneen illee kanneen sagantamaa akka abiitu gubatanii gadanii hojii tokko illee bakka maanguddee waggaa dhibbaa fi kanneen tokko keessaa keessatanii karaa kana arganii qaamni mootummaa arganii mana boofti fi qabeenya humna isaa barbadeessanii jira. Sagalee dhukaasaa gurguddaa akkuma dhageenyaan daa'imman xixiqqoo jiran manaa gadi baafne gara alaatti baqanne kan jedhan obbo Badhaadhaan yeroo gadi baanu manni jireenyaa keessatti horadhee guddadhee fi ilmaan koo manicha keessatti fuudhanii jireenya dhaabbatan kallattii mararraan abiddaan wal'aansoo qabaa jirti jedhu. Yeroo sanatti furmaan nuti qabnu baqachuu qofa waan ta'eef lubbuu keenya baraaruuf gara lagaatti fiigna jechuun akka namni birmatee ibiddicha dhaamsuuf iyyuuf yaadanii qaamolee nageenyaa mootummaa ibidda sana qabsiisan sodaachuu himatu. Mana jireenyaa isaanii kan qorqoorroo luukii 70 ta'e dabalatee manni ilma isaanii moorma sana keessatti ijaarratee maatii keessatti horachuun jiraatus haleellaa kanaan barbadeeffamuusaa wal qabatee xaafii bishingaa fi midhaan callaa kan biroo kuntaala 45 ol ta'anis gombisaa midhaanii keessatti ibiddaan gubachuu qonnaan bulaan qabeenya jalaa gubate kun himanii jiru. Loon dallaa cabsanii baqatanii yaa'u kan himan obbo Badhaadhaan balaa ibiddaatiin loon miidhaman akka jiranis himuun manguddoon gannaa 100 ta'an mana keessaa baqatanii bahuu dadhabuun dhumarra lubbuun oolanis qaamoleen poolisii sun safeeffannaa malee reebicha irratti raawwatanii miidhamanii jiraachuu dubbatu. Miseensonni maatii 18 ol yeroo ammaa kana baqatanii mana jireenyaa dhabuudhaan daggala keessa jiraachuu kan himan qonnaan bulaan Oromoo qe'eensaa gubate kun qe'een qananiin jiraachaa turre hadiyoomtee diigamuu isiitiif hamileen isaanii cabuu miira gaddaatiin OMN itti himanii jiru. Erga taateen suukanneessaan kun isaan irratti raawwatee as sababa yoo odeeffatan maqaa shanii qallabda jedhuun akka ta'e adda baafachuu kan himan abbaan warraa kun akka jedhame kana ani hariiroo tokkollee qaamolee hidhatan waliin nama qaban turre jechuun himanii jiru. Odoo dhugumaa humnoota kanan qallabatees gochaa suukanneessaa hangana ga'uuf anaa fi dhala koo irratti raawwachuun tarkaanfii sirriis miti kun aadaa fi safuu Oromoorraa fagoodha jechuun midhaan fi loon baqachuu hin dandeenyetti ibidda qabsiisuun gocha faallaa aadaa keenyatti jechuun komatu. Guyyaa gaafa sanaa qaamoleen nageenyaa mootummaa kunniin ganda gaagoo solee keessatti qonnaan bultoota lama ajjeesuu fi ammumallee maatii mannii fi qabeenya jalaa gubate kana doorsisaa jiraachuus Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera.